Okay, amma gaafii biraata si gaafadha. Kaffiyaaloo ati waa'ee amantii musliimaa waan hamaa dubbatte suni hin barbaachisu jechaadha. Jechoonni akkasii sun hin barbaachisu. Mukatti haa amananii, lafatti haa amananii, jechoonni akkasii sun jechuun barreeffamni suni sirrii miti. Kanaafi amma dhiifama jedhi, callisituma dhiifama jedhi Kaffiyaaloo. Maalifi namoonni baay'ee mufatan namni amantii ofii jaalata waan ta'ee to jalqaba marratti waan emotional na godhanii namoonni muraasni I know sanitti waan anu banneef dogongora san dubbachuu kiyyaan dhiifama amantaa namaa xiqqeessuun kiyya kabachiisuu hin danda'an kiyyuma barsiifachuun qaba. Kanaaf akkanatti yaada yaa warra jechuudha akka dhalootaatti naannoo sanitti Okan saba san bakka buuna jedhanii warri miidiyaarra nama morman bar balagummaa isaanii mul'isa sii galee waan dhiiga dhangala'e nama qalame nama du'e namoota ajjeefaman yommuu dubbadhu ati maraateerta dhugdeerta maal jedhe nama dhugeetu nama du'eef quuqama yansan yommuu san dubbadhu daayivart gochaa dhufan amantimatti bakka amantii okaa gandatti waan ganda kana jibbituuf ani ganda amantaas Ortodoksii yommuu dubbadhu angoota waa'ee ortodoksii waggaa 3 4 egaa caaluun de yommuu dubbadhu waan san keessa jiru hunda yommuu baasee dubbadhu goota si achi deebi'ee gara peentees dhufee wanta jiru rakkoo jiru aga mulu wangeelii dubbadhee charchoota baay'ee Oromoo manfas jecha abaaran ifatti baasee maqaa meenshin godhee dubbadhee Dingudaya sarra warra kadhatan sallibat habtu kasitaan ka irreechaa namii maxaa jedhan warra gara shaashamanne charchii jiran dubbadhe kana diina nuradhe maala nuradhe ani bar nagaan barani maatii kiyyaaf bultii kiyyaaf bar shaayii nagaan dhugee nama galuu dadhabeedha baran yoo Oromoon kun galeef garuu waan san hunda keessa taree amma immoo rakkoo uummata kiyyaa abbaan kiyya dhukkubsatee hospitaala asirratti Kaffiyaaloo ati waan Oromoodhaa gochaa turte Oromoon hin beekaa gaafa hundi ishiitu afaan qabattu ati dubbachaa turte sababa sanirraa ka'ee tooyi dhiibban jiruuf jireenya kee ooka maatii keetirratti gaheen jira itti fuftaa waan amma jalqabde sana akka dhuunfaa kee jireenya kee dhuunfaa siduraa jeeqeera waan Oromoodhaaf dubbachaa turte sun. Ani barneetii kiyya wajjii bar shaayii dhuguuf bahee hoteelatti yeroo meeqa namaan warreebee namaan wal rukkutee daa'ima baannee bar baanee galuu nama dadhabe bar amma akka namni waan waa'ee Oromoo dubbattee fi jechaadha. Eeka maalaan ijoollee mana wajji deemtu iyyuu bar ana wajji ol lolti bar sababa kiyyaan namni bar ana baqate ana wajji namni kaafeetti argamuun barbaadu bar. Kana hundan dabarse madaa kana hunda jechuudha maaliif namni ana argee sanfanyaadha akraarii Oromoo jedhama kanaaf ana wajji shaayiyyuu dhugu yoo ana wajji deeme immoo namaan akka wal lolu amanee deema kanaaf waan baay'ee keessan dabarte tareen immoo amma jireenya simple life jiraachuuf yommuu tattaafadhu immoo kaan akka waan ani waan tokko ta'e waan dhugdee minaamin farsoo dhugdan duruufiin farsoos dhugnu kaannee miti dhugaa dubbachuudhaaf wanta akkana nama wannoo jedhus miti warruma farsoo dhuga jedhamee biyya kanaaf gatii kafale kanaaf hunduu biyya kanaaf bakka jirutti warri gatii kafale qaba wanti dhugaatiidhaa fi nyaataan ittiin wal mataa gad qabsiisnus miti ani immoo waan akkanaatti nama mataas gadi qabatu miti xiiqii keessan seena malee okay maatiin kee bakka jireenya isaaniitirra buqqaanii jiru. Bukaan amma barachuun jiran horii tuttugurama horii warra Hajabseen jedhamu fidaniit buna birkaa mana baadiyaa keessa laali baadiyaa keessa birkaa galte ishii buqqisanii horii mana keenya keessatti tuguran bar ollaan keenya guutuun isa eessumni kiyya balbala saanqaa hunda buqqisanii deeman kana ji'a 8 guutuu ummanni buqqaa jira yommuu jedhu namni takka ka'ee sababa amantaatiin tuqamaa jiru dhaabaan jenni warri musliimaa anatti garagaree ajjeesaa qalaa jinni Jibuutii jedhe ani namni ajjeesu dhufe callisee nama simatus miti qabadheen deema malee garuu okay amma asirratti maatiin kee abbaa faati kee
buqqaanii jiru bakkee sanii. Firri keetis buqqaanii jiru bakkee sanii. Akkasii. Ganda guutuudha. Akaakayyuu maatii mandarri guutuun buqqa'ee as jiru amma kiraa manaa qabeef. Meet gore hookan gadsi buusna. Dachee Oromiyaati irratti ilma Oromoo maatii Oromoo buqqisteetoo hin jiraattu jechaadha. Oshaashaa. Eenyu abbaa keetii taate mootummaa jala galteetu ati tani maatii namaa buqqistoon maatii namaa ajjeestu jechaadha. Laala kabajaadhaan hanga ammaa ol galcheetooyi waan isaan haasaan dhageessanii jirtu jechaadha. Kanaa jechaadha. Mucaa dallansuu keessa tan galche kanaa jechaadha. Osoo maatii kiyya xuxxanii kaffaaloo waan garaa laafuufi miti. Arsii keessa jira. Maatii kiyya osoo xuxxanii dachee sanirraa akka dhabamtanan isin godhaa jechaadha. Eenyu caaltaniit eenyu isini tan Oromoo dachee isaa lafa abbaa isaatirraa buqqistan. Eenyudhaayi ani bee seexana moo nama eessaa baatan namoonni akkana jedhu dur hin turre amma eessaa baatan. Okay, kaffaaloo keessan haasofnaa lafti maatii keetiin deebi'a maatiin kee bakkee sanitti hin deebi'a namni ol jedhee maatii kee ilaalu hin jiru keessan haasofnaa jechaadha. Dhugaan jirtu kanaa jechaadha. Okay, amma gaafii biraatan si gaafadha. Kaffaaloo ati waa'ee amantii musliimaa waan hamaa dubbatte suni hin barbaachisu jechaadha. Jechoon akkasii sun hin barbaachisu. Mukatti haa amananii lafatti haa amananii jechoon akkasii sun jechuun barreeffamni suni sirrii miti. Kanaafi amma dhiifama jedhi callisiituma dhiifama jedhi Kaffaaloo. Maaliif namoonni baay'ee mufatan namni amantii ofii jaalata waan ta'ee too. Jalqabuma irratti waan emotional na godhanii namoonni muraasni I know sanitti waan nan hubanneef dogongora san dubbachuu kiyyaan dhiifama. Amantaa namaa xiqqeessuun kiyya kabachiisuu hin danda'an kiyyuma barsiifachuun qaba. Kanaaf akkanatti yaadaa yaa warri natti qabamtan dhugumaaf dhiifama gaafadhe durumayyuu garuu dhugaa kiyya dhoksuudhaaf iyya baay'ee iyyinaan ani amma maatiin kee buqqa'ee gara dhugaa keetitti hin deebinaa. Okay, Kaffaaloon barreeffamni suni sirrii miti kinoo ilaal burukeen illee giiftii si kenniteerti respect siif galee. Thank you burukishaa. Okay. Enna kanaafi Kaffaalooni barreeffamni sun sirrii miti sorry wannan aarefassan godhee jedhe. Laali ani Kaffaaloo waan tokko laal nama akkaataa itti fide suni akkaataa inni itti fide suni ani baay'ee naman baay'ee jaalladhuudha naman wannoo jedhuudha garuu yeroo tokko interview haasaa inni godhu tokko waan daangaa darbuu fi yerootti aartu gara miidiyaatti akka hin dhumne of course maatii kee duwwaa miti maatii Oromootiin warri buqqa'e kuni maatii Oromoo guutuu waan ta'eef wantoota dubbattu tokko akkaataa itti dubbattu bakka itti dubbattu yeroo itti dubbattu tokkoffaa Jawaariin gaafachuu hin dandeessu. Jawaar biyya bulchaan jiru sila warra maatii kee buqqise mootummaatti iyyachuu qabda turte kunis dogoggora biraati ka biraa wanta taajjabe keessa yaada ati dadarbattu tokko yeroo darbattu diplomaatik haasaan numatti dhufeef dhumnee yoo ka haasofnu ta'e akka waa balleessu tokkoffaa yoo miidiyaa irratti illee baatee dubbachuu ka barbaaddu ta'e gorsaa argachuu si barbaachisaan si jedhee akka obboleessa Oromoo yookiin immoo akka nama si kabaju tokkotti kanan si dhaama. Kanaaf wantoota kana caalaatti dhiyeessuu hin dandeessa turte garuu abbaa gadaa akka badii ta'e dhiifama gaafattee galatoomi. Abbaa gadaa garuu wantoota akkasii akka lammata wannoon taanee fi haala amma keessa jirutu nun fayyadu. Okay, yaada fi gorsa jechaadha abbaan gadaa tan dhiyeessaa jiran taajjabbii osoo hin taane yaada fi gorsa. Okay, Kaffaaloo waan dubbattu qabda asirratti. Mee abbaa gadaa maal seetanaan amma jalqaba lafaa ka'ee miti yaada kee haala gaariidhaan ibsachuu qabda isa jettan kanaafi maybe Oromoo waan Robeleen kana dura waa'ee maatii keenyaa ji'a sadii moo ji'a lama dura haasofnee miti miidiyaa irra baane. Yaa nan beekan. Yeroo sana haasofnu bar na arrabsan barorruma amma koomeentumas jalatti warra arrabsan sun na arrabsan. Namni takka bahee namni lama bahee bar namni sadi bahee bar waan kana dhaabaan jenne. Amma Kiyaar Bashir achitti ijoollee
waa baay'ee gootu ittime meeti barreessi ani osoo dubbadhee jibbaa amantaanaan jedheetti ittime dhagaanii callisan isin tanim kana hunda obsee yommuu dubbadhu mataa ganna qabsiisuuf farsoo dhugdee kana nyaattee minaame lubbuu namaa fi farsoo maaltu walitti fide namni farsoo dhugee bar namaa anna'u ta'uu danda'a namni farsoo dhugee hin hubatu ani garuu rakkoo uummata sanaa hubadhee yommuu dubbadhu ana mataa ganna qabsiisuuf namuma arraba barsiisee gurmeesseet jira malee barjara kana osoo sammuu qabaatan maatii kiyyoo wajji dhaabatu eegumsa qaxaranii fi eegsisuu yusilaachitti san obsee dadhabnaan miira keessa galee waan kana dubbadhe malee guyyuma tokkoon ka'ee miti ji'a 8 ol maatiin kiyyaayyuu ji'a 4 ol ala guyyaa horii tikfatee manan bulu barandaa jala ala atrii jala bulaa qorri dhaya abbaan kiyyoo hospitaala seeni. Okay, kaffaan achumarratti dhaabitoo